Namni viidiyoo kana laalaa jirtan hundi keessan bilbila harka keessan irraa qabdu eegaa bilbila amma harka keessan irra jiru kana fayyadamuudhaan waan ajaa'ibaa akkaataa itti hojjechuu dandeessaniin isin barsiisa. Kana qofaa miti appilikeeshinii qarshii 2200 yookiin immoo yuuroo 40 waggaa waggaadhaan isin kafalchiisu bilisaan isiniif hin kenna jechuudha. Liinkii isiniif ka'ee tuqaa dhaqaatii daawunlood godhadhaa. Appilikeeshinii kana gonkumaa Play Store keessaan buusinaa. Kan Play Store keessa jiru guyyaa 7 qofa isin fayyada jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessan ani Shimeedha. Shimeemaan kan baay'ee isin jaaladhu baay'ee isin kabaju barnoota ajaa'ibsiisaan isin barsiisaa viidiyoo kan obsaan hanga xumuraatti laala. Sanatti aansuudhaan viidiyoon keenya yoo isin gammachiise yoo isinitti tole social media keessatti share nuuf godha. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo kana keessatti appilikeeshiniin isin argaa jirtan kun qarshii Itoophiyaa 2200 waggaatti isin kafalchiisa. Akkasuma yuuroo 40 isin kafalchiisa jechuudha. Yuuroo 40 jechuun qarshii Itoophiyaa gara 2200 dhufa. Waggaa waggaadhaan qarshii kana kaffaltan malee appilikeeshinii kana bilisaan fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Play Store keessa appilikeeshiniin kun ni jira kan bilisaan daawunlood ta'u. Garuu guyyaa 7 qofa isiniif hojjeta. Sanirraan watermarkii qaba jechuudha. Appilikeeshiniin kun maaliif akka isin fayyadu isinitti agarsiisa. As dura barreeffamaan isinitti maatiin ture. Haa ta'u malee hiriyoonni koo baay'een isaanii viidiyoo irratti hojjedhu please naan jedhaa turtanii. Kanaafuu viidiyoo kunoo isinii qabadhee dhufeetiin jira. Appilikeeshinii kana akkasuma bilisaan kan qarshii tokko osoo hin kaffaliin umrii keessan guutuu itti fayyadamtan liinkii isaa isinii kaayetiin jira. Liinkii tuqaatii daawunlood godhachuu ni dandeessu. Egaa maamiltoota viidiyoo kana namoonni viidiyoo kana laalaa jirtan appilikeeshinii kana guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamtu. Maaliif ani guyyaa guyyaadhaan itti fayyadama. Guyyaa tokkotti yeroo baay'een appilikeeshinii kana banee itti fayyadama jechuudha. Appilikeeshinichi faayidaa ol aanaa qaba jechuudha. Appilikeeshiniin suuraa qindeessuudhaaf nu gargaara. Suuraa qindeessuudhaaf bu'uura jechuudha. Appilikeeshiniin kun suuraawwan adda addaa walitti fiduudhaaf waan adda addaa qindeessuudhaaf jalqaba appilikeeshinii kana qabaachuu qabdu. Appilikeeshinoota biraatiin kan qindeessitan iyyuu yoo ta'e appilikeeshinii kana garuu qabaachuu qabdu. Baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Maaliif akka nu fayyadu amma wajjin ilaalla jechuudha. Obsaan hanga xumuraatti nu wajjin kabajamtoota jalqaba irratti appilikeeshinicha ni bantu. Sanatti aansuudhaan mallattoo akkanaa ni argitu. Kanaa gaditti kan jiran wantoota adda addaati rakkinan qabu. Garuu iddoo tana tuqxanii suuraa tokko filattu. Suuraa fakkeenyaaf duuba isaa irraa balleessuu barbaadan, baakgiraawundii irraa balleessuu barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf suuraa nama tokko filadheen jira as keessaa suuraa maskii mangeetii. Sababni isaa beekamtuudha. Nama baay'eetu isintu beeka waan ta'eef kan nama isin beektanii suuraa isin miidiyaa irratti argitan qindeessee isinitti agarsiisa jechuudha. Bareessee isinitti agarsiisa jechuudha. Okay, suuraa kana nan tuqa. Amma automaatikaalii suuraa akkuma tuqxaniin duuba isaa irraa isiniif balleessa jechuudha. Kunoo akkuma argitan duubni isaa irraa badee adii ta'ee jira. Amma duuba kana ni tuqxu. Iddoo kana quba keessaniin tuqaa bakka kana tuqaa. Kunoo akkanatti yeroo tuqxan irra isiniif naannessa jechuudha. Yeroo kana suuraa duuban jiru kana kalarii isaa jijjiiruu ni dandeessu. Asumatti fail jettanii fakkeenyaaf kalariiwwan adda addaa itti galchuu ni dandeessu jechuudha. Kalarii isinitti tolan filattanii itti galchuu ni dandeessu jechuudha. Kan isiniif ta'e okay. Yoo kalariin barbaadin garuu suuraa biraa kan barbaadan yoo ta'e immoo duubatti deebina. Replace kan jettu tana filattu. Replace kan jedhu ergan filadhee booda asitti gaalaarii kiyya banuudhaaf deema jechuudha. Kabajamtoota gaalaarii kiyya kan hin argadhu asitti my photos kan jedhu keessa seeneti. Okay, amma suuraa kanan itti galchuu barbaade duubaan. Okay, isa nan tuqaa. Kunoo duubaan suuraa biraa galcheetiin jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo kana galcheetiin jira. Waan barbaadan galchuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan salphumatti suuraa kana qindeessuu dandeenya jira jechuudha. Haala kanaan bifa salphaa ta'een suuraa guyyaa guyyaadhaan kaasan karaa salphaadhaan edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kanatti aansee suuraa kana gara gaalaarii kiyyaa save godhachuu yoo barbaade kunoo asin tuqaa. Asitti save to gaalaarii kan jedhu naa fida. Save. Amma suuraan kun gaalaarii kiyya keessa seenee jira jechuudha. Gaalaarii keessa seeneen isinitti agarsiisa. Kunoo gaalaarii keessatti suuraan qindaa'e kana fakkaata jechuudha kabajamtoota. Kunoo haala ajaa'iba ta'een qindaa'ee jira jechuudha. Ija keessan duratti karaa salphaa ta'een appilikeeshinii kana fayyadamne kunoo qindeessuu dandeenya jira jechuudha. Yoo barbaadan suuraa kana jechuudha fudhattanii iddoo biraa geessuu yoo barbaadan kan duubni isaa irraa bade fudhattanii iddoo biraa geessuu yoo barbaadan gara appilikeeshinichaa deebi'een isinitti agarsiisa. Okay. Amma appilikeeshinicha keessa seenetiin jira. Nan tuqaa. Duuba kana ergan tuqee booda jechuudha. Kana qofa barbaanne waan ta'eef asitti erase kan jettu tana ni filattu. Erase. Amma duubni isaa guutumaan guututti badee jira jechuudha. Kanaaf suuraa tana qofa save godhanna. Save godhanna fakkeenyaaf gara gaalaarii keenya save godheetiin jira. Okay. Amma suuraa kana qofa fudhannee jechuudha. Gaalaarii keenya keessa yoo dhaqne, gaalaarii keenya keessa yeroo dhufnu
Suuraan kun ni jira jechuudha kabajamtoota. Kunoo suuraan kun duuba kan hin qabne ni jira jechuudha. Kunoo duubni isaa asirratti yoo arginu dukkanaa'ee mul'ata gurraacha ta'e kana jechuun duubaan homaayyuu hin qabu jechuudha. Suuraa kana fudhattanii tambineelii irra kaawwachuu dandeessu, suuraa biraatiin wal bira fiduu dandeessu, suuraa nama iddoo ittiin ka'in wantoota bira geessuu barbaadan bira geessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf aappii biraa fayyadamtanii geessuu yoo barbaadan fakkeenyaaf haala biraatiin qindeessanii isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii biraati fakkeenyaaf kun amma appilikeeshinii biraati. Iddoo kana fiduu yoo barbaade appilikeeshinii kanaan iddoo kana fiduu yoo barbaade kuni PixArtidha, Pixlaabidha dhiifama from gallery. Kunoo suuraa kana nan fudhadha. Okay, sana booda right godha. Kunoo akka barbaadanitti qindeessuu dandeessu jechuudha. Akka barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Kan duubni isaa irra hin jirre waan ta'eef waan biroo bira geessuu yoo barbaadan hoosuu walitti isiniif gala jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin ani har'a isin barsiise kun Photoroom jedhama. Waa'ee appilikeeshinii kanaa armaan dura Facebook irratti barreessaatiin ture. Please itti fayyadamaa jedhaatiin ture. Haa ta'u malee hiriyoonni koo baay'een viidiyoo irratti hojjedhu naan jechaa turtanii. Appilikeeshinii kana daawunlood godhachuudhaaf liinkiin ani isiniif kaa'e fayyadamaa. Gaaf tokko itti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamaa. Yuutuubaroonni namoonni miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa qaban wantoota adda addaa walitti qindeessuudhaaf suuraa haalaan qulqullina isaa ol kaasuudhaaf appilikeeshinii kana fayyadamuu ni dandeessu. Itti fayyadamaa baay'ee appilikeeshinii jaalatamaadha. Waggaatti qarshii 2,200 kan isin kafalchiisu yookiin yuuroo 40 kan isin kafalchiisudha. Garuu bilisaaniin isiniif dhiyeessa jechuudha. Isinin kabajaa, isinin jaaladhaa. Ani Shimee Maanin ture. Nagaanaaf ta'a. Bye bye.